Baikis. Carraa tokko naa kan naa isiniin Maal argattee Ani ona galma Oromootti fixadheeti. Abseetti fufi. itti fufi. hayyee carraa akkataa baadiyyaa baga nagaan nu eedanii baga nagaan gara keenya keessan dhufne nutis jechuudhaan barbaada duraan dursee. Gaafiin qabu Kunneen baga nagaan dhufte maqaa kabajamoo uummata Moroonooti baga nagaan dhufte abba kiyya. Dubbadhu. hayyee galatoomii carraa naa kan itaniif. Moroonoo tanaa fi Oromoo jechi jaamu jechuudha. Oromoo irraa Moroonoon kun akka laalutti achi biyee jechuudha. Oromoo irraa gara Moroonoo dhufan. Duuboo fakkeenyaaf Oromummaan kun hoo ijoolleen tokko tokko Oromoo gallakkisnee jetti. Oromummaa kana gallakkisuudhaaf Moroonoo qabachuu jidduutti maaltu fottoqqii ajaa'ibaa fidee duraan dursee gaafii Waan kana deebisee hin jiran gaafatte irratti ati as jala hin jirtu malee gaafii amma tokkoffaa na gaafattan deebisee hin jiran. Yoo as jala jiraachuu atta dhiifama deebitee jirti gaafiin. Namni hundi ni beeka akka gartee Oromoon gartee Moroonoon tuni Oromoorraa waan isaan itti fattaqaniif namni hundinuu sabni hundinuu ni beeka waan naga gaafataniif takka hin jiru jechuudha tatana ayyeetti fofiti gaafii biraa qabatte. Galatoomi carraa qaba. Gaafii kiyya lammaffaa irratti nuti Oromoo miti eegi jenne booda Moroonoon fakkeenyaaf yoo jenne booda namoonni tokko tokko lafaa isin qabdanii seenaa aadaa isin qabdanii maal isin qabdanii namoonni tokko tokko warri ja'an ni jira. Tayyib ati ammaan tana ati amma Moroono damoo ati amma gaafii bakka bu'ee na gaafachi jirti Oromoo moo Moroono. Fakkeenyaaf Oromummaarraa gara Moroonootti dhufuun hin danda'a. Fakkeenyaaf ji'eetiin amanaa garuu ati amma Oromoodhaa tokko gaafii na gaafachi jirta bakka Oromoo bakka buutee gaafii na gaafachaa jirta. waan ifa galu tokko miidiyaaf kan ibsuu barbaadu jiran. Kaleessa si dura bana Oromoo gaafii dhiidee bisiree witti Moroonoo jennee gara ture. Ati ammaan tana gaafii natti na gaafachi jirtu Oromoo bakka buutee na gaafachi jirta moo bakka Moroonoo bakka buutee na gaafachi jirti gaafii. Sare wanni yeexanii maal miidiyaa gubbaa dhuftanii deebii gaafadhaa namni gaafii na gaafachuu barbaadan nuti irraa gaafadhaadha. Carraaqataa baadiyyaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Amanoo. Wanni amma ati obsaan waan ati akka maletti maybe hubachuu dandeessa waan hunda tottolcheetii gartee gaa waa'ee kan kee ibsuu fedheetii namni kun nama ganuuf miti nama gartee nagaa baadiyyaa carraaqatee jiruu isaa jijjiiruuf akkasumatti gartee rakkoo jirtuu fi dararaa jirtu tana hubatee ummata Oromollee irraa baraaruudhaaf nama hojjetaa jiru jecha si ibsuu fedheeti malee hamtutti si ibsuu fedheeti miti. Kana ammas wanni takka. Gaafiin gaafiin an gaafadhe rakkoon qabu marma ammayyee amma fakkeenyaaf gaafii ati na gaafachi jirtuun jeen Oromoo bakka buutee gaafii na gaafachi jirta moo Oromoo bakka buutee gaafii na gaafachi jirta waan hin jeen qabu. Carraaqataa sanin baanu. Carraaqataa maammannamoo waa'ee kiyya baana malee sanii miti ammiseensa Oromoo. Gaafii takka qabna. Koy dhaabbadhaa. Gaafii dheeree mudanneeti gaafii isaa fiddeemma. Inni bitatuuti tasaatti Gaafii takka qofa kabajaa hojii. Siin kan nama mirgiree foo fixadheetti irraa gabbuute. Gaafii xiyya fixadheette. As booda Obboleessa kiyya kan neetwoorkiin qabeetu na barreesse. Obsaan akkas jechuu tureef sanii fi carraaqataa akka hubattu. Akka saree dhaltu dikeerra viiduutti isin galee. Okay, ye gaafuma takka Akka hubattu. Kana obsaan Dubbiin ta'etti booti nuti nu qabadhu. obsaani sagaleen kiyya jiru. Ni jira dubbadhu. Si maal taate hoo jaffee maal taate koo ati nama guddaami wayi maanu cinka. Wanni ni gartee gaa wanni siin jechuu ture sanii obsaan nama gartee waa carraaqataa baadiyyaa waa'ee gartee carraaqataa baadiyyaatii fi Moroonoodhaa labsaa jiru tokkorraa isaniif akkasi beeki miseensa biyya alaati qabdu guddaa tokko isa faadha. Kanaaf akkasi beeki wanni takka ammas fakkeenyaaf akka warra gartee Moroonotti namoota gartee baratanii beekumsa qabanii waan hunda qabaatanii fakkeenyaaf yaada carraaqataa baadiyyarra bareedaa qabaatanii wal mari'annee irra fudhachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaada carraaqataa baadiyyaa haasa'u kana dubbatu yookiin fidee guruppiin yookiin immoo miseensi Morooniyoodhaa
yoo gartee gaa itti waliigalee wanni sun bareedaa ta'uu baate jijjiiree tottolchuu danda'a jechuudha. Wanni dubbiin ishuun gartee dubbiin guddoon ijoon jirtu maali? Haala deemaa jiruu fi rakkoo gaggeeffamaa jirtu jibbinee akka Moronoo jaarranneedha. Wanni guddaan walumaa galatti isarratti nuu taatee nutillee jalaa qabne akkasitti beekaa. Fakkeenyaaf yoo yaada isaa kuffisuudhaaf namoonni yaaddanii gartee irratti gamaa gamana afaan mammassuu gootan kuni dhiisaa fakkeenyaaf yoo gaafii saniif sirnaan yoo deebisuu baatillee wanni dhaabni kun rakkoo qaba jechuudha miti akkasitti hubadha. Okay, maaman namoo akka ati amma jechuun jirtu kanatti yoo carraaqqataan obboleessa Ini keenya. namni gaafate hunda gaafisuudha deebisuudhaaf qophiidha. Okay, nama Awwal shayii carraaqqataa. anamma bakka sanitti waan hin balleessin qabu maamman namoo dhageeffadhu. Carraaqqataa gista ka bika kana wayiinsi hima bika kana maaman namoo waan jechuu fedha. Yoo carraaqqataan baadiyyaa yoo as haasawaa inni haasawaa keessatti ati waan kana fiddee namni barate oo haasawaa ati amma ati fidde kanatti yoo namni yaada irra qabu oo namni irra barate yoo jiraate ati kursirraa si buusanii nama biraa ol baasuun ni danda'amaa jechuun jira. Ati ni danda'ama jettee ni yaadda kursii amma fiddee dhufte kana maqaa ati fiddee dhufte kana ni gallakkistaa fi uummata nama irra waa barateef nama irra waa beekuuf. Welcome Dinaol. Thank you, Mama. No. Mirga qabee namni gaafii narra gaafatee gartee paarlaamaa irra dhiyaannee nama dandeettii narra qabu. Ani bakkuma tanaan jire garuu akkaan abbaa gartee abbaa Moronoo ta'e namni hundi na beekee jaalalaa fi kabajaan. Namni narra barate kanarra dandeettii qabu yoo jiraatu ta'e an jaalalaa fi kabajaan gadi lakkisaaf innillee amma tashan booda dimokiraasii wanni kun gad lakkisa. Dimokiraasii wanni itti bullu jechuudha. Tayyib. Tana qawween. Akka diinaa wal faana ho'is jiraami. Anamma isa bara gadi lakkisa aangotan bilaashitti. Entau ya rakata. Jaran assalamu alaikum. Untuk kaisanu lagi apa ya cerita ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Welcome. wabarakatuh. Yaadu. Aku baga jeratan untuk kaisanu ba. Namni beita hoga ideologi area takkan kerdu fe namni wana moga apa cuno lo. Rakata ya. Atille sanumaaf gaafii takka takka namni sii dhiheessa malee waan addaati miti. Ati ammoo nama kana hundarra gartee yaadaan akka tuursaa jirtu. Dheengattallee sitti himeetiin jira ammallee akkasuma naa hubadhu ayyee. Sadu gaafeeti diinaa wal kuyi. Ammas waan itti sii dabalu carraaqqataa miidiyaa kana turbaan tokko iyyisiisaa jirta. Tunuu dhiirummaa dalaala ideoloojii akkuma maatiin yaada miidiyaa kana keessatti Intortiin kayit ibsa. Sagaleen ta'anii muraana biraan dhaga'amu. Murtiin masaati. Carraaqqataa baadiyyaa. Sagaleen ta'anii muraana. Baay'ee na dhagaye carraaqqataa baadiyyaa. Moronoo jecha jiru san googilii gisee galchinee ilaalle afaan Giriikiin maqaa arrabaati wanni sana. Nuti afaan Ingiliz jala yaadu bar afaan keenyatti kanna. Afaan arrabaati wanni sana. Moronoo jettanii itti galchitanii ilaaltanii isin arrabseemi Googil. Isinii tartiiba hin qabneef isin arrabseemi Googil. Moronoo qubeessi naan barreessine oolama yoo godhan akkasii miti. Welcome Dinaol. Oolama gara duuba irratti oolama yoo goote akkasii miti. Sa maamman nama yaada bareeda miti. Duratti oolama yoo gootan waa akkas jechuudha miti. Warra wal kabajuu, warra bakka walii kannu, warra aadaa fi safuu gartee kabajuu akkas jechuudha. Akan. Teekstiin isinii godha yoo hin beekne gartee wanni Amma tokko naa isaanii. hanna maaman nama ho'i. Irraa tokko naa hanna. Ayyee dubbaddume. Jalqabame si barraa ati Moronoo moo Oromoo? Moronollee Yaada kee akkasii sirraaf. dhageeffadhu Moronollee guddaa kan gartee carraaqqataa baadiyyaa keessaan dubbitee ideoloojii isaa fudhatee jaljeetaa jiru. Akkana welcome baga nagaan dhufte hayyee yaada kee ibsadhu. Taate. Duraan dursa wanti jechuu barbaadu waa'ee kanarratti yaadni amma mucaan kun lafaa kaase kun yaada akkanumatti dubbatame ta'us waan akkanumatti randamilee mucaa afaanii bee ta'us hangamta akka miirri saba keenyaa mi'oota godhaman namu. Hangamta akka miirri saba keenyaa rakkoo adda addaatiin gartee waggaa dheeraa cinqamee sammuun namaa afuufamtee karatti baatu dhabdee gartee
wixxifachaa turte agarsiisa. Mucaan akkata isaatti waan sun dubbatee namni dillu kun bakka takkaa ka'ee waan kana deeggare yaada kana fudhate. Yaadichi immoo hoggaa jala deemtee ilaalte yaada bu'uura qabu miti. Fakkeenyaaf ambiyoota rabbii hoggaa ilaalte rabbiin hoggaa gartee biyya takka keessatti fasaanni adda addaa daangaa dabaree diliin dachii balleessitee ilmi namaa guutuun akka beeyladaatti qabee gurguruu eegalee nabiyyii tokko kaasa uummata keessaan. Asirratti immoo irraaqataa baadiyyaa nabiyyiidha jechaan jiru. Senegalee akka dubbii biyya kana biraatti ni furmaata uummata sanii fiduudhaa fi nama tokko kaasa. Nama kaasu san ammoo dirqama nama beekaa, nama hayyuu, nama qabeenya qabu, nama san miti rabbi biroonti akkasiin jirtu. Rabbiin abbaa fedhe ergata. Abbaa fedhe waan takka gartee bobbaasee waan san cabsisiisa. Carraaqqataa baadiyyaatis cinqii uummata Itoophiyaa ka waliigalaa kana gartee rabbiin afaan isaa keessatti yeroo gartee namni keenya waan fofokkottuu gartee alagaan hin godhin walirratti godhaa turretti dhufee yaada kana kaase. Yaadichi guma takkatti onnee namaa seenee namni hundi fudhate. Guyyaa sanatti bilbilee miseenjera isaa akka agarsiiseeti. Aboo Abiyyiidhaaf Jawaar Maammaduu keessa jiraachuun dhabanii namni hundinuu baqatee si bira dhufuun dhabuuti. Keessa deemidhaa dhiyeetiin mucaan halkan guutuutti bulu osoo kana oofu. Barbaadee mucaan halkan guutuu jechuudha. Namnummaa mucaa kana keessaan dubbisuun hin jiru. Saniif aayidoloojiin gartee inni gaffite kun aayidoloojii furmaataati. Artistoota gurguddoo edda mana tokko ijoolleen san ijoollee Oromoo karaa Wallaggaa kanaan sa'a yaada fudhattee tatteessee maal waliin jetti jara keenya jee mucaan Oromummaa waan jaamu tanaas warra Harargee kanaan nuuf fide cinqii sii dadhabneetiiti ammaas yaada haree fidanii waan jirru kun jaam fudhadhaa jee koofullee di'eetiin osoo jala taa'u na ol baasaa jeellee gartee namni heddumina raa osoo na ol baasan na dhiisan. Qeebalaa jeen bakka cinqii gartee sitti waliin godhaa jirru turre kanaas amma isaanii nuuf fide tanallee furmaata isaanii fide isaa irraa fudhaa jeen jirru kun waan furmaatiin deemanii. Akkasitti namni marsan jala turtan dhageessan jeetii yaada. Akkasitti wanti gartee carraaqataan baadiyyaa gaffite kun yaada gartee ta'uus ammatti gartee miira uummataa. Gaafii adeemsaa jidduutti. Gaafii tatee haasoo gaafata. Gaafii adeemsaati jidduutti ni ta'a gaafiin adeemsaa. Okay, Ginaar gaafii tataan sii qaba. Gaafii kan inni sii qaba. Waan amma obboleessa keenya fide kun sirriidhaa jechuun jirta. Akkasimi? Sirriitti dhibbaraa dhibbatti. Okay. Kana jechuun akka ija'amu jirutti Oromoo dhiistaniiti achi baatanii kana qabachuu qabdaniidha pooyintiin. Biyyi akkanaan takkatti ati akka nama yeroo dheeraaf itti beeynutti saba Oromoo guddaa saba waa ga'ii meeqa keessa dabree har'aan kana as geessu waan kun saba san xiqqeessuu fi saba guddaa kana istuutuuf daamee waan godhame sitti hin fakkaatu. Because Oromoon sun okay laal ideoloojii mucaa kanaatis ideoloojii isaatis ideoloojiin isaa osoo hin ta'in Oromoo irraa buqqaanee jiru wanti beekuu qabdu. Gisee haasa'u Oromoo ollaa godhannaa jechaa haasa'aa. Kana jechuun Oromoo irraa buqqaanee jirraa jechuudha. Saba Oromoo guddaa saba amata meeqa guutuu hayyuu meeqa itti dhabe kana tuffachuu isinitti hin fakkaatu. Akka gaafitti tuffachuu hin fakkaate. Bareedaadha. Yaa gaafii ta'e fixadhugaa. Fixadhu na dhaabde. Dinaan an deebisuuf waan kana. An deebisuuf isaan gaafatti jira qoy gahan nama biraa takka innummaan haa deebisu. Yaa miyuutu naa godhadhu dhaggeeffadhaa osoo yaa'ii. Okay. Takkaffaami saba guddaa kana godhuun hin ta'u. Of course miidiyaadhaaf jennee or haasuudhaaf jennee waan kun dhufuun rakkoo hin qabu hin jiru itti godhuuf yoo ta'e. Laakiin waan kana akka dhuga fuunee deemuun san xiqqoo Oromoo tuffachuu na fakkaate. Innaa waan kana akkamitti deebistaati saba Oromoo guddaa bal'aa hayyoota meeqa itti dhabne san waan kun dhufee dhugee kana ga'u mee akkamitti deebista gaafii asii galee jiraan ta'a. Ayyee bareedaa. Parsanaalii si gaafadhee kana dhiisi fataanii parsanaalii ati. Taate ayyaa na dhageeffadhu. Ana akka kiyyatti wanti ani itti amanu waan gartee uummata nagee godhu waan uummata wal jaalachiisu miyuu qabadhu waan uummata kana gartee walii galchu tan hegeree biyya teenyaatii fi uummata keenyaaf faayidaa qabu taanaan hanga gartee amantii Islaamaa jijjiirin jannatti waan fedhe gartee ni fudhadha. Maaliif addunyaan gabaabduudha. Addunyaa gabaabduu tanarratti caalatti akka ati jiru tana wanti to'atu godhu nageenya. Nageenya bakka dhabnetti waan fedhe ni jijjiiran. Maqaa keenyaas ni jijjiiranna, eenyummaa keenyaas waan fedhe ni jijjiiran. Ammoo garuu asirratti wanti mucaan jechaa jiru
haala amma dhufe kanaa wajjin wal qabatee akkaataan uummanni keenya keessa jiru isaa waan sirriin ta'in calaqqisiisaa jira. Jalqaba irratti wanti hin jeebar yaadni mucaan kaase yaada bu'uura qabu miti ammoo miira uummataa ibseen jee. Miira uummataa kan hoggaa ibsu ammoo moroonoon tun oromummaa tana balleessuudhaaf gartee waan dhufe osoo hin ta'in furmaata Oromoo ta'uuf. Amma oromummaan tunuu waan gartee kanaan dura keessa turterraa if yaadatanii akka ibsirreessaniif. Ammallee hangamta akka namni keenya furmaata Oromoof ta'u takkaa fi lama nuti himime furmaata Oromoof ta'u. Moroonoon furmaata uummata Oromoof ta'u. Siifii nama dhageeffadhu ayyee itti qaqqabee. Uummanni kun amata meeqa ol cinqaa jira. Uummanni kun yoo xiqqaate erga gartee aangoo qabatee kaasee hin kaammaatti hanga gartee alagaan isa fixarra nuutu ol fixaa jira. Milishaan nu fixaa, kagaarii jiru nu fixaa, aangoo qabu nu fixaa, ifii wal finnaa, alagaan nu fixaa, daangaarra wal finnaa, bakkummaa nuti itti wal hin fixinuu hin jirtu biyya tana keessa. Daaraa wal kunnee wal finne biyya tana keessa. Amma duba cinqii gartee uummanni kun waggaa meeqa keessa ture san keessa akkuma fedhettu uummanni kun osoo bee ammantuma qofa hin jijjiiratin malee furmaata guddaadha. Tabiraa ammoo Oromummaa qofa osoo hin ta'in amma Ameerikaan akkatti ijaaramte yoo fudhate taate namoota muraasaatu wartee irra walii gale malee aadaa mataa isiin qabdu, amantii mataa isiin qabdu, afaan mataa isiin qabdu, waan mataa isii takka illee hin qabdu. Garuu addunyaa tana tarraa harkaa qabdu eenyu? Ameerika. Afaan keenya yuuta afaan kee Ingilizi. Siyaasaan ta'e yuuta warra lixaati. Ameerikaas Kanaadaas ni beekta warra keessa jirtan. Moroonoon gartee Oromoo qofaa miti. Sabaa sablammoota biraallee Faranjiillee Suudaanii fi gartee Afrikaa fi Araba hundallee walitti dabalattee yoo waan faayidaa qabdu taate waan miidhaa qabaa miti. Ammoo gaa wanti amma kaafamaa jiru yaada. Yaadichi ammoo haa ka'u yaadni maa ka'aa miti. Miidhaan isiin gartee akka Oromootti Oromoo irra fiddu ammatti waa takka hin jirtu. Waa takka yaadi inumaa furmaataa'u cinqii namni keenya waggaa meeqa ol godhaa jiru. Bakka deemnu hundatti alagaan nu jeestii nuti ol ajjeesna. Kaan nuti uffata bar salphinuma taate akkuma walii galaattu wantummaan Oromoo jaamaaf wantummaan Itoophiyaa jaatu. Sanii fi an akka qayyattee jechuudha. Anammaan an deebisaa kayya kan isin himaa jiru. Amantii hin jijjiirannetti jira keenya. Silaa ugaa ammoo wanti mucaan gaffii tokko yaada beektaa yaada malee waan namni gartee guyyaa keessaa tolee gartee achi qottee as kuttuu miti yaada. Yaadni kun ammaaf akka nuti wal goraa jiru kanaatti waan bareeda. Akkuma fedhe haa ta'u. Kana caalaa ammoo fooyyoo kan gaddi yaadu taate abiyyiinoo maal abiyyiinoo Oromoo balleessitu hin jiru. Abiyyiinoo fixuuf deemaa bara waan Oromoo jaamuuf waan Amaara jaamuuf waan Tigiree jaamuuf biyya keessaa bara. Shanyummaa fi gantummaa maal tan abiyyiinoo dhabamseeti Itoophiyaa takkitti godhu deema. Gaafa san nagee Galatoomii Dinaayil gaafii takkas gaafachuun hin danda'a kabajaa hojii. Hayyee gaafadhu. Okay, galatoomii. Ati nama guddaadha. Joornaalistiis ni jaanii miidiyaa kee takka takkaas ni ilaalaa. Haa ta'u garuu yaadni amma ati lafa keesse akka nama tokkotti akka nama barratee akka nama waa dubbisetti dhugumatti ummanni Oromoo kun sirni adda addaa mootummaan adda addaa irra wal jijjiiramtee gadadoo buqqaasiinsa biyyarraa bahiinsa saamiinsa adda addaa irra gaggeeffame kana yakka mootummaan irra hojjette kana yakka kana guutuu walitti qabdee akka ummanni Oromoodhaa ummata ifii wal fixu ummata ifii wal nyaatu ummata ifii wal qaqqalu gootee isuma kaleessa nafxanyaan kaabaa nuun jettu gizee maqaa kana rakeessu dhugumatti sirraa gadi dhugaadhaa dubbiin tun. Wayi waan ajjeesu jiru waan ajjeesu jiru ati sarku jirta waan ajjeesu jiru ati sarkutti hin jirtu amma jiteetiin joffee. Obboleessa kiyya sirnaatu wal nyaachisaa jira malee ummanni Oromoodhaa obboleessa kiyya haraaraa wal loluudhaan qabu. Sirni sakkeenyu sirni Oromooti miti. Sirni Oromooti miti. Waan kana mee anaatu xiqqoo. Sirni Oromooti miti. Obboleessa kiyya mootummaan namni tokko kursiirra taa'e Oromoo ta'uu hin danda'u. Hamma biyya bulchaa jiru kan Oromoo. Mee dabaree naa kan naafu. Ooyi inni fitadhaa haa ibsaa guutaa dhaabbadhaa isaa wajjin gaafachuu jira maal kabajaa walirraa. Haa gaafatu dhiisa. Wanti naas irreessanii jirtu. Amma kana uummata gurguddaan akka duuba jiru uummata Oromoo diiguudhaaf maqa balleessii kana kalees Oromoon uummata wal qaluu warra meeshaa walirraa ciruu uummata wajji jiraatanii miti jibbineet irraa saba jijjiiraneetanii maqa balleessii guddaa hangana geenya uummata foon ifii nyaatu jettanii haasawaa turte ijoolleen. Ijoollees dogongora hangana geenya kanatti kallattii qabsiisuun kun maaliif barbaachise diinaa ol ati nama guddaadha. Xiqqollee sheemin isin nagaamtu gisee waan akkanaa kan hojjettan. Dhiifama namaatu na bilbilee namaan na bilbileera. Laal joffee xiyyaa laal siifii namaa dhageeffadhu. Miira keessa nama gachuutu waa takkaallee jalqabarra waan isin dhageeffadhaa yoo nama sammuu qabattan taate. Yaadni mucaan gaffitee yaada mucaa akka tasaatti afaanii beeksisin jee.
yaadni afaanii beekuun akkaataa yeroo san guyyaa san za'a san keessatti Oromoo wal godhaa turteen yaada furmaataa ture. Akkuma fedhe yoo ta'u miidiyaa kana kontirool godhee namallee daf godhee namnillee miira isaa ittiin ibsate. Sinigalee yaadichi immoo galma gahuu fi galma gahuu dhabuun waan biraati. Ta Oromummaa immoo Oromoo yoo qaceelte jala deemaa yoo qaceeluu baatte immoo hallayyaa seentu amantii teessa qofa jijjiirratina jira keenya. Amata dheeraa kana gartee hanqa as geenyu kana waan keessa dabarre ni agarta waggaa Diinaa'ol ilaasitti. naaf kan ni taa'u takka carraa. wanni niin hubadde No, anaa dhugaatti hima Diinaa'ol naa kan naa carraa ni sabse. No, oppa yagitta moronnoo qofa osoo hin ta'in ammaan kana waan keessatti moronnoo qofa osoo hin ta'in Gaaffiin isin dhumtu isin galee. Gaafii miti amma. Akka kiyyatti moronnoo qofa osoo hin ta'in ammaan kana uummata aayidiyaalee rakkata Gaafii kannaan obsaa gaafii kannaan gaaffee fi abseen obsaa gaafii kannaan obsaan dirreefu gaafii takka gaafatu hin jiru. Isin dirreefu gaafiin isin dhumtu guyyaa guutuu gaafataa. Gaafii qabna amma Lakkii mee hoggutak. Isa gaafannoo. Obsaadha gaafii kannaan. Laali ani yaaduma kiyyaan asirra ba'uu fedha dhugaa rabbiin lafa jiru sani. Wanni Oromoo waggaa 20 meeqa waggaa 50 fi 150 lakkaawwachiise. Jooffeen afaan daa'ima dibatee mi'eessuudha deeme Oromoo warra obbolee isa gachiibsee qalu Oromoo warra muka walitti dhiibu Oromoo warra sibiila walitti dhiibu xiqqaa guddaan qaban gaara keessa wal nyaatan. Dhaggeeffadhu deem feesbuuka Joohar jala dhaqi ilaali qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jajjabaa qabsaa'otumaan nyaate taa kanaan ji. Itti magaalaa keessatti guutuu wal dhabamsiifteeti ha tokkorra wayyaadhaa tokko hin jiru silaa bakkitti irraa deeman jiraatte niin deema. Kanammoo ragaan xiinxalaa siyaasaadhaa kabajamoo obbo Joohar Mahammad jala dhaqi ilaali hattaa itti Daawwit Ibsaati harkisaa dhiiga Mooyiboon Baqqalaadhaa nama barate sana ajjeessiise. Taakkaji kanummaan fi qaban hin jiru akkanarraan dallaalli obboleettii qabeeti. Fuudhee haraarratti osoo isii wayyaa obboleessa kiyyeettu. Mooyiboon Zalaalamiin nyaata. Dhaggeeffadhu dhiisi Yaasin Suruurfaanis keessa jiranii. Osoo kana jaaniiti qabanii nyaatan obboleessa gachiibsee meeshaarraa mura. Intala dubartiidhaa jaalalaan mana yaameeti sireerratti walqunnamtii saalaa dubartiin harka dhibba keessaa onneen isiidhaa. Laaftuu waan taateef jaalalaan shawwadeeti si malee jiraachuu hin danda'u akkana malee sii ta'uu hin danda'u jee yaamee irraa baasa. Oromoo Harargeetii akkas godhachuu hin jiru. Arsiitu akkas godhachuudhaatti hin jiru. Walloo yookaan Jimma yookaan Shawaa yookaan Gujii yookaan Boorana jechuudhaatti hin jiru. Waliigalatti akkas godhuudha jiranii. Wanni kuni waan safuudha. Waan rabbiin rooba hunda jalaahuu dhooysee bakka kabajamtuu san kaa'e bakka hundinuu keessaa gabbaaneen sanii sobee akkas godha. Amaarri intala takka ka gabbaasee akkas godhuun qabu. Siyaasaa keessa wal nyaatan maaliin wal nyaatan? Amaarri Oromoo irratti waliif gala. Obsaa kiyya. Hay baaki jibna. Hudduu obboleettii, hudduu haadha fi ala gabbaasuu siyaasaa fi sirnaa tokkos nu gooyise. Aboonni jiban sirna nagaa fayyaadhaas yaamnee maqaa dhooyina malee nuti uummata jallaadha nu uummata badaadha. Obsaa keenya waan ati jette hundinuu dhugaadha. Wanni kun maalirraa ta'ee jettee gizee adde uummata keenya. Uummata keenya. Abseen obsime. Absee dubbattee obsime. Obsaan abidatu obsi. Okay, waan obsaan jedhe waan obsa. Oromummaa namni tokko lama fuudhee tokko lama dhiisuu miti obsimee waan obsaan juu kanaanis ittiin dabala. Ilaali ibsaa kiyya. Isin amma dha'oo maaf deemtanii? Anaatu kun jiru dubbii waliif hin galu. Absee namni ati qabsoorraa fuuteetti kan itti hin jiru dhageeffadhu namni badoo dachaasii fi baaroo tumsaa walajjeessise eenyu nama biraati diina biraati. Ibsaa kiyya laal ibsaa kiyya wanti jechuu barbaadeen baaroo tumsaa maarree miti qola ni geedeenya eenyu abba baluu ajjees. Tana wanti dirree tana. Nama geesse maali beeknu deemaa isin Oromoo wal gaafadhaa nuti nuti baatti isin beeknu. Diinaa'ol kabajaa hojii siyaasoo deemna maa muudaa nama badoo dachaas maal jijjiirra marree hin jijjiirra. Isin Oromoo yaa wal gaafadha nama geesse maal beeknu isin jibbine isin keessa achi baane gaafii Oromoo gidduu yoo gaafii qabatate gaafii nu gaafadha. Tasaani raabte abaloo geesse maa geesse gaafii Jawaar marree hin taane miti hin taane deemaa waa isin wal gaafadhaa ree gabbuu asirraa.
Maal jechuudha akhi? Wanti Diinaa kun waliin fayyadamu. jalqabumaa yaadicha hoggaa gad dhufu Oromoo diiguudhaaf, Oromoo cabsuudhaaf, Oromoo balleessuudhaaf miti kan gad dhufe. Namaatu karasitti akkasuma fakkaatti diinaa ol ranga qabini akkas fakkaatti Oromoo diiguu deemtan. dhaabbadhu. Waan yaadni kun yaada Oromoo keessaa ka'e ta'eef gartee waan mucaan kun Oromoo ta'eef carraaqataa baadiyyaa yaada kana fiddan malee osoo gartee yaada kana namni fide saba biraa taate akka faranjii taate isin warri deemee jalatti udduu Yakka warri siyaasaa wal godhe maaliif uummata irratti fiitan uummata qulqulluu rammaa fiitan uummata hawaasa qulqulluu rammaa fiitan uummata Oromoodha. ansan hin dubbanne jalqabaasan ansan hin dubbanne wantiin jee maali? Isaan amma maal jechaa jira maal jechaa jira? Warri siyaasaa dantaatee saniif wal fixxanii maaliif uummata qulqulluu rammaa fiitan? Joffee kiyya dhageeffadhu haa. Joffee kiyya dhageeffadhu haa. Amma maaltu gabbuuse? Maaliif gabbuusan gaa ol deebisa? Laale ani jara keenya an Oromummaa xiqqeessee inni leen xiqqeessee an Oromummaa illee tuunne. Walumaa galatti wantiin jee namni mataan dhukkubee tokko hafuura hafuratu. Oromummaa xiqqeessuu kana achi ni haafnu beeku Daani'el. Absee qiyya obsi. Namni amantii boruu qabri ittiin seenuu ni jijjiirrata. Sheeka meeqaa jijjiirraa jiruu liiga fiigeeti sararqoon qabu. Yoo ati baatees yoo nan bees yoo jarraaqataan bees yoo abbaan fedhe bees wanta kontoon irraa hir'isuun jiru. Oromoo meeqaatu Somaalee ta'ee jira. Oromoo meeqaatu Amaara ta'ee jira. Oromoo meeqaatu gartee Tigiree ta'ee jira. Wanta gargoon qabu san baasaa miti. Saniin addatti immoo ka Oromoo jee maqaa baadhatee deemuuhu wanti inni gartee Oromoo godhee kadhee tona Jawaar gabbaasu jiru maqaa abaawoti maal hin jee ka deemuuhu waan gartee numaahuu nu rifachiise. Atillee si rifachiise sarpiraayiz nu godhe nu hundaa'u. Ka gartee Oromoo Amaara ta'ee gartee Amaaraa jiru duulu jiru san gan qabu. Ka Somaalee ta'ee duulu jiru san gan qabu. Oromoon hedduudha waan akka wanti rakkoo sana hin qabne. Ka biyya harkaa qabus Oromoodha. Isin galee Oromoon bakki isiin dhaqee hin jirtu amma. Ammoo namni tokko yoo gartee ideoloojii aaree tokko fudhatee gad deeme si keessaa yoo kadhuuf taate nama sana irratti duudhuudhaaf cabsoo nama fayyisu. Dheengadda dhaabaa qayyimas qarqaa addunyaa irra jiru kana namichi gaafa jalqaba gaffitu addunyaan guutuun ufuuf jettee ariiti. Har'a yoo inni addunyaa tun guutuu wal geesse yaada namicha irraa kaateeti addunyaan akkanatti hafuura wal fudhachiiste jechuudha namni keenya addunyaa irra wal ga'ee. Yaanni humaa rakkoon qabu amantii miti wanti mucaan gaffida ideoloojii. Tasan bira dabartee immoo saboonti jaantun wanti Amaara jaan hin jirtu afaan isaanii irraa gumee qa'iman wanti Somaalee jaan hin jirtu wanti Oromoo jaanis akkasuma numaatu gaa meeqa dhalee irraa maraannee maarreen meeqa dhale jennee rakkoo malee hin jirtu wanti akkas jedhamu uummata tokko walii galee bakka takkatti walii galee wajjin jiraatu wajjin qubatu bishaan wajjin dhugu sanuma dhumati wanti guddoon biyya qabaachuu biyya ni qabna ni qabna. Sanii fi biyya teenya irratti nagayaa fi jaalalaan tokkummaa wajjin jiraannaan wanti shanyummaa fi gosummaa jiniin hin deemu tun waan fokkottu bakka takkallee nama hin geessitu. Shanyummaan dheengadda Itoophiyaa irraa if mulqinee Oromoof goone. Oromoo kutaa kudha takka tiddaan cirtee kutaa kudha takka gosa gosa tiddaan cirtee akkana waliin godhaa jira. Gaduma noofti malee ol nooftu. Osoo galee yaadni moroonoo gartee inni nuu yaada inni nuu gaamma yaada yaada carraa qaba yaade. Hoggaati amma kana jettoon waan gartee Oromoon gosa kanaaf jinni wal fixxi gara keenya kootaa akka jettee ati hamtutti fakkaatti. Hin jenne barakka hin jenne. Abbaan bartee cinqii san dadhabe hagamanaaf rakkoon qabu. Yoommoo furmaataan itti fida kayyuu taate achiisaa taa'u hamma noo malee wanti wal nama dabsaati wanti wal nama cinqaan jirtu Oromummaa ammoo irra dhalate abbaan fedha Oromummaan yaadaa miti. Ideoloojii carraaqataa baadiyyaa gaafa deemite Oromummaan irra dhalatee irra guddatee namni gartee jaalatee fudhatee hin jiru kajibbee keessaa bahu hin jiru. Dhiiga isaa jiraatu hin jiru ammoo akkuma dheengadda gartee namni walitti deebi'ee Ameerikaa ijaaretti namni walitti qabamee biyya takka gartee waan adda takka ideoloojii adda takka fidee misoomsuun ni danda'ama. Tumbaasaan normaala ta'e. Amma akkam jettaate namoota hedduu miidiyaa kanarraa mucaan kun qabamee hidhamuu qaba qilleensa tokko qaba. Eenyu? Alaabaa isaatiif innis walumaanuu hidhamuu qaba yaani kaan inni arrabsaa kaan inni nama arrabsaa. Ati immoo warra arrabsa kana maal jettan? Jarraaqataa baadiyyaa dhage namni waggaa yaada haaree gaffidee ittilleen komatamaa ittilleen tumamaa rasuulli rabbii qaaliin sanuu sallallahu alaihi wasallam itti tumamee itti arrabsamee gartee itti fottoqe. Atis yaadni kee kun injifataadha waan akka sodaatin fedhan gartee siidhanii nuti maali waan fudhatan ta'uu bartee miidiyaan kun guututti ana ta'ee dhumeeti garuu nama tokko tokko nama qabatee na arrabsee maal jee qabamu qabamaarree jaaniin beeytaanii. Akkana namni tokko tokkos jaa ati nama tokko tokko ta'e kan jettaan silaa namni hundi moromoo ta'e dhufu miidhama. Nama yaada mataa keetii gaffittii ati wayi nama wanta goote gaffittii kafedee jala deema. Kafedee jala deema namni ati uleedhaan fudhadhaa ittiin hin jirtu sigalee namni ati boortaadhaan gartee falatti gootee takka wanta gootee shawwaddee as fidde hin jirtu namni si jaalatee dhufee ifiif waadheefa namni si dhufee sanii fi abbaan fedhe siiruu dhiisiitii fi si'uu gaafachuu hin danda'u miseensonni kee ammaa dachaan dabalaa jiru guyyaadhaan ni gartaa miti.
Saniif yaada malee rafii qabsoo ta'etti fufe baaqla yaada ari'aadhaan tokko. Asila beekaa nama sodaatu. Nama nagaa kee kun tokko tokko jira nama sanii. Zinova ka miidiyaa kana rabsheessitee kanaaf waan guddaa tokko Gaafiin qabatanii gaafii gaafachuu danda'a. Gaafii bara sila dinaan dagmoo Ameerikaa ka jirte san Ameerikaan afaan Ingiliz qofaa miti qaafitu afaan mataa isii kun qabdi akkasii qofa qabaadhu yoon beekne ittiin hima jechuun maafsanii. Rakkoon qabooyyee taate amma jantaa keenyaa miti haasofaa. Ameerikaan nam lamaa fi sadii uumamtee ka jette san sirrii miti gaasan Ameerikaan. Nama lamaa sadii uumamtee jenne lakkii akkas hin jenne bara. Akkas jette Uummata nama lamaa tokkotiitu sadii. walitti dhufee ijaare malee. No Ameerikaan biyyi guddoon agartu san uummata mataa isii qabdi uummata biyya sanii uummata afaan Ingilizinaa sooneetu jira. Ameerikaa keessa biyya hunda keessa. Rakkoon qabu nu jaara carraa kataabaa biyya nu jaara. Yaa Rabbi har'a parsantii meeqaan jiran uummanni isaa? Dhabamanii jiran. Mee tana takka jira keenya carraa nuuf kannaati. Laali diinaa ol ammaati nama gartee nama barnoota qabu tokko akka gartee harkinatti ifin jettutti amma dura mucaa tokko hojii dirii gootee akka joornaalistii tokkotti wanti ati amma godhaa jirtu kuni fakkeenyaaf fuulduraaf hawaasa Oromoo kana keessa irratti wanti kun qaldiidha ni beekna. Hojii teet irratti dhiibbaan fidu wanti amma ati godhaa namni siireessi fudhatu ni jira ammaa boodaati hogguu waan akkanaa dalaydu akka joornaalistii takka amma fakkeenyaaf yeroo hunda hawaasa kanaaf hin dhaabbadhaa hojiin hojjedha jettu xiqqashoo wanti kun professionalizii keetii wajjii waliin dha'u. Gaafii mataa keetiiti gaazinawa. Now gaafii mataa kiyyaati eertane because namni tokko akka hawaasa bal'atti hogguu hojjettu namni siireessi fudhatu ni jira ammaa booda hogguu hojii tana hojjettu because amma viidiyoo takka illee arkeetiin jira. Namni professionalii tokko hawaasaaf hin hojjedha jiru akka joornaalistiitti waan gartee amma namni kun just ajandaa godhatee deema. Ajandaan kun maybe torbaan tokko torbaan lamaa booda hidhamanii beektaa. Garuu fuulduraaf ammaati hawaasa gartee reefuun tana waa hedduu haasteetii haasoyitee jirta. Hawaasni Oromoo wal dhabee jette nama xiqqoo miidiirra wal dhabeef nama hawaasa guutuu Oromoon uummata bal'aadha. Uummata guddaa kana wal dhabee jettu kana xiqqasho qorannoo akkamii gaggeessiteeti nama miidiirratti. Pointii takka irra deebise gaafii ta'e pointii takka irra deebise. Ayyetti mee kanuma na deebise. Ayyee laali ani wantiin hojjedhu miira uummataati. Jechuun miiruma uummataa sanirra dhaabbateeti waa hojjedha malee wanti baasni an qoradhee wanta je'ee itti qaxaramee itti wanta je'ee gaafii tokko illee hin jirtu. Miira uummataa jala deemuun ammoo dirqama nama waa gabaasu tokko namni waa gabaasu ifiisaatiif keessaa uumee hin gabaasu. Yoo xiinxalaa siyaasaa taate qofa mataa keetii qorattee xiinxaltee cafeeyxee gaffiddee yaadaaree gaffidda. Namni waa gabaasu ammoo miira uummataa olmaa uummataa haala jiruuf jireenya uummataa sanuma gabaasa. Angartee uummata kana adda baasika uummata kan baanta uummata hojjettu. Uummatuma fedhe waa ta'u nama addunyaarra jiru kan fedhee hoo waanuma uummanni gartee uummanni tokko uummata Itoophiyaa warra gartee warra Moroonoo jee deemu kana uummata Oromoo bal'aa bakka bu'uu dandeenyu uummanni kun. Lakkii guyyaa daabar uummataa miti bara guyyaa daabar. Miiruma kanaan baana bar miirri kun amma hawaasa Oromoo guutuu bakka bu'a jettee yaaddaati. Kun namoota miidiyaa kana gubbaarra jiruutu irra waliigalee dubbachaa jira dhumate amma waan miidiyaa gubbaarra jiru waan deemu jiru miidiyaan addunyaa ka fedheehu namni waa dubbatu rumaa dubbata irraa dubbachuma qabda. Irraa dubbachuu yoo baatte maal gootaa waati mana keessa teessee xiinxalaa siyaasaa taane ka torbaan namni akka jiru moroon inni miidiyaa fayyadamutti jiru namni akka jirutti moroon achi jira hin dhageenye inni. Waan deemu jiru kan irraa yoo dubbanne maa irraa dubbataa. Mee Daaneel yoo kanatti kaa'amante ta'e ati gabbahee miidiyaa keessatti waan kana dubbadhuuti akkasitti mee bicha fudhanna akkasitti hara kanitti. Namni fudhachuu dhabaa miti baraabsee kiyya namni fudhachuu dhabaa osoo ta'e. Miidiyaa keessatti maaliif hin dubbanne akkas taana. Namni fudhachuu dhabaa miti. Miidiyaa yeroo waan hin geessu laal diinaa olii fi diinaa ologgaa miidiyaa irra dhiyaatu yoo gaa dhuunfaa walatta. Miidiyaa irratti waan gartee qabatama qofaan dubban. Amma yaada kana miidiyaa irra hin geessine bafisuuman. Ammoo maaliif hin geessine? Wanti yaada malee waan qabatamaa miti. Na dhagaye atumaatu afaan keessatti hin deebi'u. Wanni intarnaashinaal irratti waan akkana kanaa yaadni gisee dhufe inni dubbatanii rakkoon qabu jettee kunis abse meeshaan abse miidiyaa isaatu dhiisi ilaalama fakkeenyaaf akka dhuunfattu namni tokko fakkeenyaaf amma diinaa ol akka agartee hawaasa Oromootiif sagalee ta'utti namni kun yogguu isa laalu
akka dhuunfattis ta'ii akka miidiyaattis ta'ii akkuma diinaa olitti salaalan. Diinaa ol kun hawaasaa fi sagalee ta'aa jiranii. Garuu immoo hogguu ani lakkii amma waan dhuunfaatiin dalagaa jira jechuu hin dandeessu. Akkas hin jenne akkas hin jenne mee nama lama haasawinaa. No miidiyaa baatee. Mee nama lama haasawinaatiiti. Maaliif calja qazinoo mee nama lama haasawinaati haasawa hoggaa haasawittan tartiibaan haasawa. Wanti amma mana kana keessatti irraa dubbachaa jiru jira keenya. Yaada mucaan akka tasaa dubbatee miti. Sanumarraa dubbadhaa dhumate bakka yaada immoo abbaan fedhe injooy godhuudhaaf wanta konti nama daangeessaa hin jirtu. Ammoo abalu ati sheekaatiiti daangeeffame. Kaan ammoo ati dubbadhu ati hin dubbatin hoon akkasii dhiisaa rakkoon qabu namni tokko miira isaa abbaan fedhe ibsachuu mirga qaba. Diinaa'oon asumarratti wanta kataniin kaazinoofaafis ta'e warri moodeetiraan nu darbuu isaa alaale obsaa. Mucaan rafu jiraati caala rafu jira warri moodeetiraa nama darbuu isaa. Dhagaye kaazinoofa ani mooditara yoo yaada mormi malee nan darbiin ka absaa duba. Laal amma nan darbinii kuni filima wanni daati malee wallahi alsiisin darbinee annama yaada morma. Na dhaggeeffadhu. Kush miidiyaa malee tu miidiyaan tanaaf yoo jaran isin hin galu. Laali omeni obsi dhagaye wanta kataniin jiru diinaa ol. Rakkoo biyya keessaa calalfamteetti dhufte gurroo Oromoo dhaabuusa. Ammoo akka namaatti dhufee maaltu deemu jira jee ajandaa kanan makamee wanni ta'uudhaaf wanni takka ta'e isa daangeessaa hin jiru. Amma roboottiin an jees bakka anqorataa siyaasaatii miti intalaa siyaasaatii miti waan uummanni dubbatu miira uummataa tokko dubbachuu qofa wanti nan qabu malee siyaasaan ati intalii yaanni nan gafitu hin jirtu. Ati gaafa gara gaazexummaadhaa seentu mallatteessitee ni jirta bakka Oromoo walgeessatti hin argamu wanta bakkuma takkatti hin argamu. Kubriiyyaan soomanaa. Jaalanneeti obsa jaalanneeti rakkoon uummata keenyaa rakkoo keenya jennee dubbanna malee uummanni fi boodarra hoggaa ati rakkatte si quban qabu uummanni hoggaa ati rakkatte si quban qabu ofiif ba'aafirra fuudhee deemu jirra. Saniif injoo hin godhini hin dubbatini keessan seenini ayidoolojiin akka isa deemti. Kaazinooba miidiyaa irratti ammoo gabbeen wanni dhaammaas ani nama darbutti namanuu. Wooma gar akka mooditara qabu ifirrattuu qubaa hun qabu akkasitti naa hubadhu sin jechuu barbaade tobbileessa kiyyaa yaade. Yaa namantuun ilaalani. Galatoomaa jechuun hawaasa Oromoo kana hawaasa Oromoo kana yaadan burjaajessuun kun sirriidhaa miti kanuma jechuu barbaade. Sirrii miidhagina Kaazinooba. Yaanni ati haastee fi yaanni gartee jara kan dubbatan illeen yaada bareedaadha. Amma gaa dhugaadha hoggaan an gartee waan kana dubbadhu. Gaaffii ta'e san gaafattanii anamma ajandaa carraaqataa baadiyyaa duraa jijjiiruuf hin ta'in ol seenne gartee wanti kun yaadni kun miira uummataati ibsee hangam takka uummanni kun karatti bahu dhabee gartee cinqii adda addaarraa mucaan kun waa dubbannaan gamana asooree hanguma saniin gartee dubbachuudhaaf gartee wanta ol seene malee yaada mucaa faalleessuuf miti amma gaanuu walafaan deebuu jira Oromoodha warri Moronoo qoftiin mari'adhaa obsaa Yusuf arsiin irraa qabdueti dhiifama gaa yoo akka biraan na hubattan illee carraaqataa maatti. Galatoom. Ati maroona wanni kan sannoofaan barbaadu. Tayyib amma kana diinaa ol tayyib. Dhageeffatu Akka barbaadu beektaa? Rakkata naasii madage. Rakkata naasii madage. Amma diinaa ol yee. Ati amma moroonoodha akka moroonooti akka dhuftee dubbachuu jirta moo akka Oromootti. Maal taate yoo Moronoo eegate ani bara tokkoon keenya bara irraa miti bara gaafa duyoo qabaatii. Harka lamaan. Namni hundi Oromoon hundi Moronoo jijjiiramtee jirti. Ati nama tokko lameen asirra jiru kana hin sodaatin itti dubbadhu tokko tokkoon. Akkam yaada amma kana yaada xiqqaa ammaati kaasite kana sammuun namaa fudhachuu hin dandeenye akkamitti gara fuulduraatti waa uumta. Yaada barumtee kaasite amantii miti bara. Yaada ammoo ni fudhatta ni mormitaa soo takka waan addaati miti bara. Ani ergamaa miti waan uummanni kiyya gartee keessa jiru numaan deeggaraasii yoo rakkoo qabaattes numaan mormaa wanti kun ammoo waan uummata miidhaatii miti wanti kun yaada carraaqataa baadiyyaa dubbatee mucaan injoo itti haa godhu bakka haaraatti haa fudhatu wanti mucaa kanaa malee cabsuuf hin jiru gurguddaa meeqaas gubbatti ol ba'ee nama gurguddaa meeqa garree xiqqaa fi guddaa danuu baase gowwaa fi hola danuu baase mucaan jaanii dhoon noo mucaan haa jabaatu bakka hamilee walii cabsuun faayidaan qabdu wanti kun yaada mucaa dubbate malee waan lafa jiraatii miti. Nigalee saniif hamilee walitti haa goonu. Irratti hojjennu maaltu gaafa irratti hojjenne lafa qabsiifnee uummanni ammayyuu jiru kun akkam ta'a gaafa san jiru. Dhageeffadhu waan uummanni ammayyuu jiru kuni amma kaasanoowwan kun kush miidiyaa fa'aa harkaa qaba. Achirrattu dubbii humbannaa fi tanooleen tuuma tana maaliif inni fini miidiyaa namaa osoo gaafa inni nuu miidiyaa ni qaba maan geessini. Gaafiin gatana. Maqaa namaan tuqee lakkee oomini. Oomini maqaa namaan tuqee. Jechuun barnaama gosa walitti diruu bara miidiyaa guddaa akka kush miidiyaa irratti.
Maal haasoo Maga tana defa sabni Morono gartee achi bee carraaqataa baadiyyaa akkas jannatti himaman. Carraaqataa boobsaan gaa jabaadhaa gaa caalaa nuree waan rafeensaa yoo jiraate raate isin Lafanii jiran. Anis miseensuma bara Amma jara kana gaafa alaabaan tengat qubattee gartee hawaasni kiyya kun gartee lafa qabatee gartee waan ta'e akkam taatanii hin jaabarisi. Warri amma Oromoo jettanii Oromoodhaaf buutuu jettan tun eessi girti onni Oromoo jaama Oromoon facaatee dhumte. Maal jechuun? Naguma buutuu jettan malee. Buutuu hin jeera akka saree dhaltuutti xeerra waa funaantu. Sinii galee? Useebo. Omaani ol deebisa. Akkas yaayaan jedhisi. Xayyib eenyu muditara mana kanaa eenyu qabasi? Mooditara anuuniin qaba garuu nama buusu jiru hin beeku diinaa ol mees jalatti akka barreessi namaa si buuse moo ifiin buute. Ifiin bu'e. Diina akkas jaakaa. Moronoon biyya akka malee ilaala Oromoo uummanni Moroonoo uummata jaalatamoo kabajamoo akka malee jechuudha. Si galee? Moroonoo biyya jaalatanii jiran jechuudha. Abi gaafsa. Jaalanne Moroonoodhaa wajji fuuldurri keenya fallaqiidha yaa'ii Oromoodhaa daddabne boo. Bara Oromoon hoggaa manaa dhufte cikicikii malee barbaata kiboon qabdu. Suma cikicikii san as keessa jirtu hoggaan bira dhuftan nuti. Gartee taphataa bira gammada. Dr. Jamal tokko galchine. Yoo faami. Akkam jirtani? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Daqiiqaa muraasa naa kan naa waliin haasawa. Haasa'e birraa. Tokkicha Moroonoodhaa haasa'e. Mucaa bagaansi wal harkeensi hin jee duraan dursee. Baga warra nagaan dhufte leencoo. Baga si dhalte haati tee silaa lama si goote. Naa jiraaddu. Naa jiraaddu dabri Bardumaan baana onnee tanaan nu qabbanaa hiraar Oromootiin rifeensa kan akkana na godhe ni gartaa? Hiraar Oromootiin kana godhe amma rifeensa kun nima irra jeetii yaada gaa dhibbaan dhibbatti. Amma meeruu shakkiin godhina. Firraa gammadi jiraadhu. Shakkii takka godhuun siin jee ammaan tana namni hanqareefun tanaa eenyu oliideen immoo eenyu gaafiidhaan cinqii gootan san gaafii saba Moroonoo kana waan gaafachuu barbaadda guutuu na gaafadhaa meemma. Muutirraa gaafadhaa yin. Warra gaafii gaafatu hin beeku namni. Gaafii isaan gaafatan hunda deebisee jiru takka takkatti hin deebisaa jira. Gaafii san hun qaban nagamoo muutii irratti mare. Mee carraaqataa kiyyaati waluman nu dhiisi nama gaafii saba Moroonoo kana qabu guutuu isaa waamaanan deebisuuf asirra na dhaggeeffadhu mee naqee isaan burqitee dubbattee barmutaa. Faami. Mee oggota kana laale guyyaadhee gallee namma halkan na bira sa'a afurii itti oolle amma galgala na bira sa'a afurii jee. Itti oolle eega gartee hinaaffaadhaan gubachuudha akkaminnarraan hin taaneedha waanyoodha faamiin akkaminnarra guddataa akkamitti carraaqataan baadiyyaa yaada kana gaffidaa tanumaatiitu nama gubu jira malee Oromoon akka jirtu Moroonoo itee dhumte. Mootiin kee meemma mootummaan keessan eenyu nuun jedhan bakka meeqan liibirra gizeen deebisaa namaa kan tokko ka deebisaan an kanneef boodanatti as deebi'ee deebisaan tullikkii miti kanaan jiru tokko nagarre hanqa ammaan tanaa mootummaan keessan eenyu naan jedhan carraaqataa baadiyyaa niin sobee. Dhugaadha carraaqataa baadiyyaati carraaqataa. Mee amma miidiyaa tanarra namuma gaafii waa'ee saba Moroonoo kana na gaafachuu danda'u. Waa'ee Oromoon seenaa Oromoon dabarsite haasee fidee asirratti har'aan tana haasawee ifii seenaa Oromoo dabarte awwaalanii ifii kaayoo Oromoo dabarte ajjeesanii ifii wallaalanii har'aan tana deebi'anii gaafii saba Moroonoo irra kaasuu inuman danda'aniin siin jaabar mucaa inuma. Naa jiraadhu wallaahi leenca kiyyan barnuti. Eegaa cikicikii isin dadhabne isinirraa achi fattoynee nagayaa jiraanna nagaya barbaanna. Nagayaan isinirraa achi fattoynee yoo jiraanne yoo jennaan bari nagayomaan achi mukaanee jiraachuun lolkanii bar cikicikii isaanii nigala horyanii bara kanalla girrisaan kaa carraqqata baadiyyaa girriyaanilla nigira kana girriyaanii bar. Cikicikii isaanii ammas mee namnummaan gaafii takka gaafachuu fedhu mee
bilchiginnaas haa ta'u adda Oromootiis haa ta'u uummanummaa kamuu namni addunyaa kanarra jiru waa'ee saba Moroonoodha. Namni gaafachuu danda'u deebisumaan kan nuuf cal. Akkana. Gaafii takkan qabanii barga achi dura dhufanii tokko asirraan arrabsa ture. Kalas ol seeneen gaafii isaa gartee takka takkaanii waan godhe. Deebisaa fi dadhabsiisaadhaati shayitaanni ilkee meeqa qabaa jedhanii gaafachuu badanii bar shayitaanni ilkee meeqa qabaa siin jechuu badan. Kana barattoonni isaanii. Gaafuma takka gaafii gaafatanuu qabanii amma ol galchaa nama gaafiin kabaju gaafiin kabaju namni gaafii qabdan lakkoofsa tokko barreeffadhaadhaa ol seenaa gaafii sirnaa namni gaafachuu barbaadan. Faamii wanni darbe shabakaan isaa. Niitoorkii isaatiin darbe. Baastanii nama lafaa seefuu na baastaniitti nama deebi'ee mee gaafii namni qabu carraan bulchaa keenya carraan haa kannitee dhiifamaa wajji. Itti kanna dubbaduusi. Caalaa Nuureetii fi namoota jajjaboo as keessa jiran hundaanuu wal harkuu kiyyaafis gammachuu guddoodhaan qaba. Carraaqqataa keenya mootummaa keenya pirezidaantii saba Moroonoodha. Tiinis wal harkuu kiyyaaf gammachuu guddoo takkaan dhaga'ama. Namni waa'ee gaafii saba Moroonoodhaa qabdan guutuu keessan na gaafachuu dandeessan hanqaan carraan qabutti ittiin fayyadama. Kanatti aansee asumaanuu wanni ibsuu barbaadu sabni Moroonootis ta'ee sabnummaan kamuu afaan saba Moroonoodhaa barachuu namni barbaadan ganama sa'aatii 2 hanga sa'aatii 5tti barsiisaa afaanii Faamii Maammajjala Koottaatii afaan Moroonoodhaa baradhaa. Bulchaan keenyaas waa'ee barsiisaa afaanii kanarratti isiniif kanna labsii isiniif kanna boodarratti jechuudha. Caalaa Nuureetis isin hundinuu akkaan afaan Moroonoodhaa kana barsiisuu na deeggaruudha qabdan. Afaan kiyyaan bilisaaniin barsiisa. Maallaqa tokkoon malee. Namni gaafii qabdan carraan haa kanname kanatti aanee. Warri jala jirtanis follow nu tolchaadhaa. Moroonoon saba jaalalaati. Galchaa boo Oromoo galchaa Oromoo gaafii qabdu haa ol galtu Oromoo fidaa ol. Mee namni gaafiidhaan qabaa jettan lakkoofsa 9 barreeffadha. Namni gaafiidhaan qabaa jettan lakkoofsa 9 barreeffadha mee. Bakka bu'ee gaafii gaafatu barbaadde yoobsa. Injiranii bar injiranii. Booda yaa'ii godhan. Namoota gaafii gaafatan barbaadaniin. Kan hanqareefu as jala taa'atiin garaan na gubachuu jira bar deebii gahaa daqiiqaa muraasa takka aboon nagalchaa rabbii jaajeetiin bar habakki banaan jirtu mooditara namni harkaa qabu koomantiin dubbistan yaa borakkoo bar. Egaa mee koomantii dubbisaa namni yaada addaatiin qaba jeetillee isin barreessee na laaluu diddan. Faamii anaan mooditara harkaa qabaa guyyaa dheeraa darra ollee kumaan siin jetti mana bira halkan sa'a 4 rubuudha. Laallachuutti hin jiru gaafii adda addaa takka adeemu jira dhiifama soorii. Rakkoo takkan qabu isin hundinuumma warri asirra jirtan Caalaa Nuuree qabii carraaqqataa baadiyyaatitti obsa qabii fooloo naa deebisaa. Fooloo isin godheetiin jira isin hundinuu warri as keessa jiru. Anduruun sii deebise. Quba qabaadhaa barsiisaa afaan Moroonoo kana akkaan ta'es beeksisa namni afaan barachuu fedhu ganama sa'a 2 hanga sa'a 5tti afaan Moroonoo dhufee na jala barachuu danda'a. Afaan Moroonoodhaa kam yoo jette manni afaan Morookoo na karabachuu rabraadu tokka managa taasii malariyaa gaa taasii nashiitti rabachuu dandeessan dhajjuun rabraada. Saumaanuu lubchaan nyeeka carraaqqataan baadiyyaa ibsa isiniif godha. Naivaanna kaniin keebaarabi. Meelaa qophii sagal kabarreessu kanaati ol galchi ati gaafii qabaanse. Tunirutumaa fa'aan loojummaa nyeekarraati dubbanne fa'aan mana du'a rabsiifnee basa nyeekana ka fala baqsiisuu baqna tanarreetti jo'achuun girtama nyeekaa bu'adhu. Naini keebarudaanii keebafa'aan ka lawragraanee lawiin ka'aa baanye kana karabatan dhogina. Dhogina kanaa dhejuu rabraada. Manni lubchaan nyeekanu kiifa'aan nyeekana ka keebaa.
Cumanya karena kan bagan na ruti na atu bagata. Seekaan faagadhu Abo carraa kata baadiyyaa ni jirta. ammaa miti keeysaan gaafadhu ammaa miti Deebisi. Obsaa kiyya si ammaa deebisa. miti keeysaan gaafadhu obsa ammaa Abaan miti keenyaas nuti tolfannee alaabaan teenyaas hiikkaadha qabdii itti fufnee jirraa fa'aa nyeeka naqa moota nyeeka risitti rabsiisuudha deebinaa kee bitaa ta'e cuma. manni sa'ilaja fudhee fa'aan moronoo na kan saawa'u baqa du'isaa manni fa'aan na kan keemne fa'aan na karabachuu baqa manni girxama ta'ee manni na ka sa'ilaja fudhee fa'aan moroo malee fa'aan nyeekka hin beekne rabachuun rabraachisaadha lawiin rabsiisna ti jaffadama buudatti beedi'uun baqdu baqadhaa buddiinata fala baqsiinna basa nyeekkana kan Nai dubateerri. Mee murteessaan ol galchaa mee murteessaa garuu jala kana lakkoofsa tokko barreeffatu. Mee murteessaa galchaa carraaqataan eessa murteessan hoggonaan keenya biiziidhaanii amaniinsa. rakkoon qabu caalaa nuureedha miidiyaa garaagaraa irratti namni beekii tokkofaa halees warri waa'ee maalii mitirkishoodha janii haasa'u jiran dubbiin namaa saba kanarraa duubumattuu namni isin deebiftu ammumaan keessaa dhaabbadha dubbiin tun ammaas dubbii lafa qabsiifnee irratti hojjennee beekaadha hanqa wallaalaatti gorsinutti lafa qabsiifnu beekaanis himanna wallaalaas ni himanna maaliif wallaalaanis ni barata waan ta'eef kanaaf bulchaa keenyaaf asumaanuu wanni ni dhaamuu barbaadu murteessaa tokko deeggaraa cimaadha sirriitti afaan kaalessi gargaara. galchi Agarree bar murteessaan agarree mee laalutti hin jira mee lakkoofsa sagal barreessi jeeyin. bulchaa keenya wanni dhaamuu fi barbaadu akka taphaattillee aangoo tana dabarseetiin namaaf kanna jechuun isarraa hin eeggamu bulchaa keenya yoo inni waan hin taane ta'es itti himuu danda'uudha qabu aangoon tun aangoo onnee ummata biiliyoona keessaan burkite yaada kana isaan nuu fide irra cimee gannu dhaabee hoggansa irratti gargaaruu qabna malee aangoo irraa fuudhuudhaan gargaaruu hin qabnu arraan tana afaan jabeenyaan beekumsaan irra qaba jechuudhaan beekumsa irra qabaaddu'an maafii yaada inni fide kanan fidin duraanumaa wagguun aangoon sii kanna hin ja'amu aangoon tasuma gad hin dhiifamtu akkitti kalee qabsoon oromoo burjaajoytee gullallee seentee gullallee maallaqa jijjiiramtee biraa bahara tarkaanfatan akka kana tasuma tahee adeemsa heeraa fi seera gahaa sabni keenya qabaa kophatti guruupiin weetsaappiin kun miidiyaa alamaa waan ta'eef irraa wal qunnamnee irra jaaramnee gadhaabuudha qabna beekaa hanqa wallaalaatti jechuudhaan barbaada namni gaafii qabdan yoo jiraattan gaafadhaa. namni gaafii qabdan okay ol galchaa murteessaa tokko barreeffatu adda faami murteessaa kan jedhu. Mee murteessaan agarree bara obboleessa kiyya. obsaan modiitira harkaa qaba. Fahmi ayyaana barbaachisaa. Sagal barreeffataa ture. Fahmi amma nuti waraana jaala keenya jaala carraaqqataa baadiyyaati nuti waraana isaati jechuudha.
nuti waraana Assalamu saba alaikum warahmatullahi Moroonoo. wabarakatuh. Akkam Nuti jirtan nagaa? waraana saba nama tokkootiif akkana waraana saba Moronooti jechuudha biyya beektaa. sirraa Aboo kaasa gaafii akkana. takkaan jaba faagiin baqaa na gadheessadhaa markatta. Faagaddu nauma rabraatte faagaddu beeldisuuf sayrii. Waa ka'aan daje rabeedaadha waxaad ge'altan keebda. Maa inni buddiis daansaa fi faagaddu. Waan faaganii waa ka'aan daje baasana kan way billa ge'attanii rijjettanii madgaran. Baasni nuki baasa rudatti meedu. Baasni nuki baasa rabeedaadha. Baasa rabeedaadha. Nan dhafa na illeeni. Waa'ee saba Moroonoo gaafii qabdan atimma fakkeenyaaf ka gaafii na gaafachuu jiru Moroonoodha. Gaafii nan qabu faamii kiyya sabni kun ifi way saba ajjeecha irratti hundaa'u akka saba kaaniidha. Ka akka Hayyee way ka wal cunqursu way ka qabsoo harkaa butatu hayyee lama way ka ifiidha obboleessa irra duulu akka kaanii. gaafiin sadeenuu takkuma. Kana ammallee sabni kun saba bareedaadha. Anillee itti dabaluun barbaada isin wajjiidhaan afaan irratti illee hundaa'eeti. هذا أرضك مشغول زي هو معلك لا قفت عيالي ما موجي قبل سيفين ديبسا dura sabni kun maaliin hundaa'e jettee gaafachuun sirra jira. Sabni kun wayi saba akkana wal godhu jettee gaafii dhiyeessuu dura sabni kun maaliif hundaa'e maalirratti hundaa'e kaayoon isaa maalii jettee yoo gaafatte gaafii sirriidhaati. Gaafiin isaa sabni kun jalqabumaahu ajjeechaa balaaleeffatu aangoo wal harkaa butuu san balaaleeffatu. Anaaf beekumsi sirra qaba wal awwaaluu san balaaleeffachuu kana irratti hundaa'eet nagaya namni nagaya barbaadu qofti kootta saba Moroonoo taaneet nagaya uumna jee waamicha dhiyaate kana warri qeebalee itti dhufe namoota nagaya barbaadan qofa. Namoonni rabshaa barbaadan yaa'ii barbaadan mormii barbaadan aangoo wal harkaa fuudhuu barbaadan tokkoon isaaniitu as keessa dhufanii warra mormii godhu kana saba kana ukkaamsuu deemtan saba kana jijjiiruu deemtan seenaa gootota kalee qabsoota nadhuman akkam gootanarra seenaa qabsoota gootota kanatti qabsoo Oromoo tanaaf kalee dhume warri kaayoo isaanii nyaate Oromoo amma jirtu tana warri kalee dhugaadhaan qabsaa'e haqaan qabsaa'e haqarra dhuman kabaja qaban sababidha galata qaban sababidha. Warri amma jiru kun kaayoo isaanii san nyaate amaanaa isaanii san nyaate lafee isaanii san boollaa baase kanaaf jibbinee saba kanarraa saba Moroonoo kana filannee if jaarree asi gatteenyeen sin jechuu barbaada. Aangoo wal harkaa butan hin jirtu wanni asii wal saaman hin jirtu nama ol galchaa bakki qullaa yoo jiraatte obsaa nama gaafii qabu ol naa galchaa. Gaafiin tiyya si deebite jeetii yaada mutirraa kaafadhu wanni siyaaf yoo jiraatte na gaafadhu. Fahmi. Sabni kun saba bareedaadha. Irra daleedaniif garuutu hankaniin sodaa qabu. Fakkeessitoonni fi warri qabsoo kararraa dhaabbutu yooniif isinit dabalamu ka dabalamu taate akkamiin firraa eeguu dandeessan akka qabsoo gullalleedha uummata harkaa taate akkasin harkaan taane. Akkas akka nu harkaan taane nuti dura dursee sabni kun sabata iccitii guddaa qabaachuudha. Iccitii guddaadha qaba if duuba. Yoon qabaannes irra dalayin ni goona. Iccitii guddaa yoo qabaate namnummaan aangoo dhufee si harkaa butuus hin jiru. Eessa akka hundaa'e ni beekna, maaliif akka hundaa'e ni beekna, eenyu akka hundeesse ni beekna. Eenyu dhufee eenyu dabalamee aangoo qoodamaa fi miseensa tahee jiraata addaan beekna. Kana beekuun nurra jiraata. Kalee wal amantummaa fi fayyaalessummaa Oromoon qabduuni
eenyu dhufee qabsoo dabalame Oromoodhaa warri jechuun hundanuma ammatu Oromoon hundanuma ammatu ammatee miseensa godhuu qofaa mi bar Oromoo wanni itti nyaadame aangootti kannaa bar hogguu ifiira fo'atee astaa ijaanii bar qawweetti kannaa bar ifii wal nyaatee wal fixe haala saniin nuti arraan tana sabni Moroonoo nama qawweetti kanninuus beekuudha qabna nama dhufee aangootti kanninuus beekuudha qabna nama miseensa tahee jiraatus beekuudha qabna addunyaa tanarra namni jiru adii tahee gurraacha tahee faranjii tahee araba tahee eenyummaanuu saba Moroonoo itti galee waliin jiraachuudha danda'a lafti isaa eessa biyyi isaa yoo jette Harargeedha hundeeffamni isaa baadiyyaa Suudi Arabiyaa keessa haa ta'u malee hangudaayuu bakka irraan ol ba'u qaba bakka irraa dhalatu qaba bakka irraa dhalanne qabna bakka irratti handhurti teenya awwaalamte qabna lafti teenya lafa Harargeeti lafti Harargee lafa Oromooti akkamitti fudhachuudhaaf Oromoon isinii hayyamti Faami bakka kanarratti miseensa nama hundaati dhiifama osoo Harargee qofan ta'in akka jirutti bakka gartee Oromoon nu miite walajjeessuu isaanii kana jibbinee jaan guutuun dhufee irratti hirmaatuu mirga guutuudha qaba. Obsa miseensummaan jenne biyyaan je biyyiti teessana eessoo jan biyyiti Moroonoodha Harargee. Oromiyaadha. Harargeedha. Eessaa dhuftan. Guutuu Oromiyaati jechuun guutuu Oromiyaati. Nuti waraanaa dubbate immoo guutuu Oromiyaati dhufa. Ammas deebii. Harargee qofan godhin guutuu Oromiyaa godhi guutuu Oromiyaa. Okay, nita mormii takka hin qabnu nuti waan sabaaf tahaa irratti takka waan wal morminu hin qabnu. Guutuu Oromiyaatii miti Itoophiyaan guutuun ganaadha. Addunyaan tun guutuudha akka kalee sirni gadaadhaa Oromoo keessaa biqilee addunyaan ittiin bultetti saba Moroonoo kana addunyaan guutuun heeraa fi seera isiin sirna isiin uumtu kanaan buluudhaaf jiraata. Maaliif waan ta'eef waan nageenya qabuuf jecha waan nageenyaaf jaarameef jecha wanti nageenyaaf jaarame dhaabni nageenyaaf jaarame tokko wanni inni irratti hojjetu nageenya qofa. Nageenya kana booroysuuf qaamni dhufuu jiraate uf dandeenyee jaaramnee waraanaanis dhaaba oguu jaambekkadhu ati saba jechuun waan sabummaa guutuudhaaf nurraa barbaachisu tokko guutuu isaa waraanaan hanga UNESCO keessa galmaa'uudhaan guutuu isaa qophii xumurree itti deemuudha qabna. Arra boroo osoo hin jenne oowwa kanatti tiruun bubbultanii lafoochi. Faami warraaqi jibuttee nees miseensa seenaqii laga naqa fudheetiin rija bajaadhaatiif ofumaa. Oomishaa kiyya haayoodhaa fi galma isaatillee irraa naa tuqe. Haayoo fi galmi isaa haayoon isaa nageenya Oromoon dhabde kana Oromoodhaaf nagee buusu. Tokko. Siigalee ijaarumsi isaatis imalli isaatis arjii Oromiyaa qofa osoo hin tahin namoota saba biraa hagartee akka Oromoo kanan nagee dhabaniifis haa dhufee jala qubate hamma ta'an. Jiraachuu ni danda'a. Miseensa ta'uun aangoo qooddachuun waan biraa san dhimma saba Moroonoo qofa ilaallatu. Siigalee abbaa mirgummaa keenya abbaa biyyummaa keenya dabarsinee hin laannu kana booda akka kaleesha wadamnee Oromoo nu jibbisiisanii Oromummaa nu jibbisiisanii maqaa Oromoo kan hanqa himannu takka nuti saba biraa hanqa himannu takkaan nu gahanitti as deebinee arraas namni kun ka dhufaa jiru Oromummaa tana keessaa waan ta'eef dagamuu hin qabnu nuti sabni Moroonoodha. Haayoon isaatis kana siin jechuun barbaada. Galmi isaa haayoo hogguu siin jaambar bakka deemee dhaqu takkaame. Bikarraa ka'u bikkatti galu. Haayoo jechuun bakka irraa ka'u bakka itti galu. Galma isaa jechuun bakka gahee itti dhaabbatumi. Bikkatti galu xumura isaa. Xumurri isaa hanqa nageenyi addunyaa tana guutuu qabatee nageenyi addunyaa tanaa guututti dhaabbanni isaan jiru. Hammataa addunyaa tana guutuu waan ta'eef sabni Moroonoo waan Oromoo qofa hammatee Oromootti dhufte qofa hammatee
nageenya isaanii qofa buusee taa'uuf miti. Chaayinaan dhufee nageenya yoo dhabe Moroonoo keessatti nageenyaan harkadha jee yaadi Moroonoo jee jiraachuu ni danda'a. Amantaan taane wanni kun. Si galee eenyumaa hutee jechuun namni isa daangeessu hin jiru. Kana waan ta'eef galmi isaa hanqa addunyaan tun guutuun nageenya argattee gad dhaabbattu takkatti. Okay. Jalaa bareedaadha. Gaafii ammallee asirratti illee waan takkaan jaa qabsoon tana duraatis adda bilisummaa Oromootiin eegalte Harargeerraa eegalte akkasumatti dhufamteeti harkaa xalafamtee harkaa fudhatamte. Haya gaafa nama hundeef keessa tammatanii jaalan amma ararraa kaasee Moronoodha mataa qiyyaaf. Akkuma tana duratti nageenyaa fi qabsoo Harargeerraa eegalte UNESCO irratti illee galmooyte Moronoon illee ni galmooyte akka galmooytu abdiin qaba. Kanumaafuu garuu immoo akka gaafa duraadhaa san akka nu harkaa isin harkaan taane nu harkaa illee taane falli lafa keessanoo maaltu jira akka saba Moronoo tokkotti. Fakkeenyaaf seenaa Paarsii aadaa dubbistee jirta waa'ee uummata Iraan kaammaa kana. Ayatullah Ali Khamenei akkaataan inni biyya tanatti ijaare mootummaan isaa kun gad dhaabbatee amata 40 ol bulchee itti amma aangoon isaanii itti addunyaa raasu jirtu maal irratti akka ijaaraman ni beektan namoota aangoo qabatan beeku horeen namoota aangoo dhiyaatan waa'ee hoggansaa waan jedhamuun namni as dhiyaatu eenyu akka ta'e beekamuu maal akka ta'e beekamu kuni iccitii mataasaa if danda'ee Faami. Mee gutakka laali caalaan mananarra dhiise ana halkan na biraa sa'aa 5 deemnaa waan takkaan jechuu barbaada. Laali amma as jalatti waan barraa'u jiruutu jira akka jaan afaan keenya nuu dhiisaadha janii afaan keessanii miti afaan laatiinii wajji lafeedhaatti cabnee wajji dhiigatti lolaafnee wajji qabna taakka jaa. Moroonoo jennee achi baane maaliif jennaan cubbuuchi keessatti dalagamtu jibbe. Cubbuuchi keessatti dalagamtu dadhabnee Moroonoo jechuun jaalala, Moroonoo jechuun wal danda'uudha, Moroonoo jechuun shamarran Oromoo kabajuudha. Moroonoo jechuun wal xiqqeessuu dhabuudha. Faami. Dhugaa yoo. Faami nyaattu si gargaara akka ajaa'ibaatti afaan kan akka ajaa'ibaatti beekan jettu. Murtee isaa reefu barbaannu kanaami. Murtee isaan dhufe mee guta kaleedii faristi jaanii mee miciyoo tana nama nuqoysi jiru magartuu ta'ettu tanaaf kannaadhaa faamii naattee anu waa dubbattu isiinis yaada siidhaa. Fooloo walii deebisaa. Namni Moroonoo taatan fooloo walii deebisaa. Mici takkitti Moroonoo dubartiin Moroonoo keessatti sadarkaa tokkoffaarra jirti. Ani gaafiin qaba gaafii isinirraa qaba jechuudha saba Moroonoo kana yoo naa taate niin furadhaa yoo naan taane immoo niin dhiisa jechuu rakkoo miti. Mirga keeti. Ani shakkiin na keessa jira shakkiin na keessa jirtu amma duras warri amma paartii Moroonoo tahee gad dhufe kuni shoorarkeessaadha duraanillee shoorarkeessaadha shoorarkeessaa turan jechuudhaas gubbatti dubartii Oromoo xiqqeessuu muka hudduu wal kaahuu ati Oromummaa bira kutanii gosaan wal qoodanii waa'ee xiqqeenyaa kana uumanii turan jechuu as gubban namuunuma arkaa nu dhiisi arabni nuuni arkaa jechuu waan nuti keessa turre maqaa Itoophiyaa hogguu dhawattee uummanni arabaatu Itoophiyaan dhiiga waliin qabdan isin uummata addaati jedhanii mootummallee nu ka'ee jira jechuu. Ammallee jechuudha bifa jijjiirratanii jechuu wayii ammallee aarsaa guddaa Oromummaa tanaa jecha namni kafalee osoo nun tahin namoota gurguddaa nu dura dabreetu jira akka nama gurguddaa warra akka jaarraa abbaa gadaa nama Oromummaa tanaa jecha aarsaa lubbuu kafale nama hedduu jira kaanga amma maqaan argatin kaanga amma dhiiga isaatii fi dhugaan isaa hin mul'atin jechuu garuu
biyya teenya keessatti nagee hin arganne ifumaafuu nagee wal dhorkine nuti jechuu maaliif faca'uurra yookaan waan arkine jala fiiguurra facaanee jirra jechuu akka Oromootitti keessattuu kufaatii guddaa keessa jirra. Wanni nuti dalaganne yookaan wanni nuti qabsooyneef galman geenye. Garuu ammaan tana wanni isin dhuftaniin kuni yoo booda bifa jijjiirrattee waan biyya teenya irratti aarsaa nama kafalchiisu taate yoo aarsaa yoo nama kafalchiifte yoo wanni tun beekadda akkuma taphat dhuftee akkuma taphatti guddattee jirti fakkeenyaaf akkuma taphaatitti wal mormii keessa galanii jira namni wal mormii keessa seenanii jiranii booda ammoo wanni tuni waan ittiin hanjaminaa jechuu kiyya Oromummaa jechuun hanjamaan taatu beekadda yoo booda amma wanni tuni aarsaa nama kafalchiiste yoo amma booda. Aya magartu gaafii obsa. Dhiibama kutata baame waan takka taa. Gaafii bareedduun harkaa qaba obsa. Obsa gaafii bareedduun harkaa qaba. Hayyee deebisiif. Obboleettii magartuu gaafii bareedduudha gaafatte gaafii iftuu dhokattuu hin ta'in mammaraan qabne tasirra jirtu gaafatte gaafii ati gaafatteef gubbaatiin gadee galu aarsaa yoo. Salaamu alaikum. Caala. Waalaikum salaam obsi xiqqisho caala. Wal lukkee warraa kaasa jirtanii wal fixxanii wal daareessitanii. No. Morono keessa jiru. Morono waliin nagaa wajji mari'achuu jirti. Namni aarsaa yoo isin kafalchiiseefoo ka jettu saba hogguu jaan saba guddaa hanqana gahu uumee namni gabbahee aarsaa kafaluu dhabuun soba. Aarsaan ni jira ni kafalama. Aarsaan kafalamu san ammoo kakalee Oromoon itti saba kanaaf jettee qisaasaa turte sanirra hanqam takka salphaa ta'ee aarsaa xiqqaadhaan bilisummaa guddoo gonfachuu dandeenya. Waan cuurra jaanneet irratti hojjennee aarsaa